Itoophiyaan maraamartoo siyaasaa hawaasummaa diinagdee keessa turte keessaa baatee imala gara badhaadhinaatti taasiftu akka cimteetti fuftuu taasisuu danda'amee jira. Mala kana keessatti qormaatawwan akka naannootti nu mudatan keessaa tokko rakkoo nageenyaa tooftaawwan garaagaraa fayyadamee furuudhaa fi hojii gurguddaa hojjetee jira. Hidhattoonni kumaatamaan lakkaa'an gara daandii nagaatti deebi'uun danda'amee jira. Uummanni abbaa nagaa ta'uu amanee fudhatee hojii hojjechaa jira. Naannoo keenya keessatti finxaalessa lamatu socho'aa. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii humna kana irratti fudhateen humni kun akka bittinnaa'u danqaa uummataa akka hin taane taasisaa jira. Qaamota finxaalessa ta'an kana irratti tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufaa jechaadha. Badabbalu guutumatti sadarkaa naannootitti hojiilee gama nageenya waaraa buusuu fi hojiilee misoomaatiin wal qabatee hojiin hojjetamanii fi bu'aan argame maal fakkaata waan jedhu gabaabsatu kaasaa. Tole galatoomayyuu mootummaan jijjiiramaa bara 2010 erga aangootti dhufee booda dhimmoota gurguddoo sadii irratti kan inni hojjetaa ture. Tokkoffaa fedhii uummataa ukkaanfamee fi gaaffii uummataa barootaaf kuufamaa ture deebisuudha. Lammaffaa immoo dantaa biyyaa tiksuudhaaf karoora tarsiimaa badhaadhinaa baasuudha. Sadaffaa waadaa gochaan dhugoomsuudha. Dhimmoota kana milkeessuudhaaf hojiiwwan marii uummataa biyya keessaa biyya alaatti gaggeeffamaa ture. Sanaanis gocha qabatamaa seenamee Itoophiyaan maraamartoo siyaasaa hawaasummaa diinagdee keessa turte keessaa baatee imala gara badhaadhinaatti taasiftu akka cimteetti fuftuu taasisuu danda'amee jira jechaadha. Kan inni taasifamu rakkoowwan gurguddaan danqaan keessaa fi alaa qormaanni keessaaf alaa tokkummaadhaan ce'uudhaan piroojeektoota gurguddaa sadarkaa biyyaatti xumuruun danda'ameera. Hidha haaromsaa fudhachuun hin danda'ama. Piroojeektoota gubaarratti ifoomanis fudhannee ilaaluu dandeenya. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kaayyoowwan yookaan karoora tarsiimaa sadarkaa biyyaatti bocaman bu'uura godhachuun naannoo keenyattis bu'uura cimaa akka qabaatan fudhatamummaas uummataas akka argatan hojii gurguddaa hojjechaa tureera. Kanaanis qormaatota gara carraatti milkaa'inoota immoo gara horataatti jijjiiruudhaan imalli badhaadhinaa toora sirriirra akka jiraatu taasisuun danda'amee jira jechaadha. Egaa imala kana keessatti qormaatawwan akka naannootti nu mudatan keessaa tokko rakkoo nageenyaati. Rakkoowwan nageenyaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa tooftaawwan garaagaraa fayyadamee furuudhaa fi hojii gurguddaa hojjetee jira. Tokkoffaa harka nagaa diriirsuudhaan balbala nagaa banuudhaan nuffii malee irra deddeebiidhaan hojjetamaa ture. Lammaffaa immoo uummanni abbaa nagaa ta'ee akka hojjetu taasisuudha. Sadaffaa olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Dhimmoota kanaan yoo fudhannee ilaalle sochii nagaan hundaaf hundis nagaaf jedhuun uummanni taasiseen mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni taasiseen hidhattoonni kumaatamaan lakkaa'an gara daandii nagaatti deebi'uun danda'amee jira. Kanaanis hojiin gurguddaa lama hojjetameera. Tokkoffaa marsaa marsaadhaan hidhattoota kana leenjisanii hawaasatti makuudha. Lammaffaan immoo hawaasa keessatti haaloon akka hin jiraanne hidhattoonni kun yeroo bosona jiratanitti uummata saamaniiru ajjeesaniiru. Hawaasa keessatti araarri toon bu'iin hawaasnis dhiifama toon galiin hawaasatti makuun rakkoo mataasaa waan qabuuf akkaataa duudhaa Oromootiin hawaasni dhiifama godhee fi akka deebi'anii jireenya isaaniitti fufan taasisuun danda'ame. Leenjiidhaan booda immoo hidhattoota kana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetaman tokkoffaa hidhattoonni kun qe'ee fi qabeenya isaanii duraatti akka deebi'an taasisuudha. Lammaffaa carraa hojii uumuudha. Gurmaa'anii carraa hojii akka uummatan haala mijeessuudha. Sadaffaa immoo
namoonni kanaan dura barnootaan adda kutanii deebi'an barnoota isaaniitti akka deebi'an taasisuuf haala mijeessuudha. Afuraffaa sheediiwwan lafa oomishaaf isaanii ta'uu dhiyeessuudha. Shanaffaan kan liqii dhiyeessuudha. Waan ittiin oomishan gurmaanii hojii isaanii fi jireenyi isaanii idilee akka isaan gaggeeffatan liqiin qarshiin miiliyoona 500 fi miiliyoona 81 ol ta'u liqiidhaaf dhiyaatee gara hojiitti akka galan taasifamee jira jechaadha. Hidhattoota waqtii garaagaraatiin gara nagaatti deebi'an 22,000 ta'an gara nagaatti akka deebi'an taasisuu danda'amee jira. Kana keessaa hidhattoota 10,000 ta'aniif carraan hojii banameefii jira jechaadha. Kaan akka fedhii isaaniitti hawaasatti hojii idilee isaaniitti kan deebi'an warri kun garuu gurmaanii carraa hojii akka argatanii taasisuun danda'amee jira. Kanaan nageenya naannoo keenya tasgabbeessuun gara oomishaatti gara nageenya waaraatti ceesisuun danda'amee jira. Hojiiwwan nageenyaa hafanii ilaalchisee egaa mootummaan naannoo Oromiyaa har'as balballi nagaaf baname harki nagaaf diriiree ammas hin dachaane namni tokkoyyuu maqaa qabsootiin bosonatti akka hafu hin barbaannu gara nagaatti akka deebi'an qabsoo karaa nagaatiif akka taasisan gochuun hojiin jabaatee itti fufu. Lammaffaa uummanni abbaa nagaa ta'uu amanee fudhatee hojii hojjechaa jira. Kanaaf uummatarraas hojii guddaatu eegama. Kun cimee itti fufuu qaba. Sadaffaa abbootiin gadaa haadholiin siiqee abbootii amantaa dargaggootarraas ammas hojii guddaatu eegama ta'uu isaati. Kabiraa hidhattoonnis fedhii fi gaaffii uummataa bu'uura gochuun gara nagaatti akka deebi'an fedhii fi gaaffii uummataa dursa kennuun sana kabajanii gara nagaatti akka deebi'an hojiin taasifamu cimee itti fufaa. Dhumarratti garuu hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu ammas cimee itti fufaa jechaadha. Finxaaleeyyiin afaan Oromoo isaa dubbatanii afaan Amaaraa isaa dubbatanii finxaaleeyyiin finxaaleeyyiidha jechaadha. Kanaaf kaayyoon isaanii tokkummaa uummataa diiguu biyya diiguudha. Kanaaf mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu qaamota finxaalessa ta'an kanarratti tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufaa jechuudha. Kanaaf nagaadhaaf dursa kennina, nagaadhaaf hojjenna, inni dursa kennama. Garuu olaantummaa seeraa kabachiisuunis hojii mootummaa isa olaanaadha waan ta'eef kun cimee itti fufaa jechuudha. Naannoo keenya keessatti finxaalessa lamatu socho'aa. Tokko finxaalessa shaneeti. Shaneen humni shoror keessaa yeroo garaagaraatti ajjechaa raawwatu, uummata kan buqqisu, gocha gara jabinaa kan uummatatti raawwatu, kanaanis uummanni kan isa jibbee tufee of keessaa baase. Lammaffaa finxaalessi afaan Amaaraa dubbatu jira faannooni. Keessumaa Wallagga Bahaa, Horoo Guduruu naannoo kana kan socho'u uummata kan ajjeesu qabeenya isaaniirraa kan buqqisu ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii humna kanarratti fudhateen humni kun akka bittinnaa'u danqaa uummataa akka hin taane taasisaa jira. Hojiin tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu humna shoror keessaa shanee irrattis humna finxaalessaa faannoo irrattis tarkaanfiin fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu isaati. Kanaan immoo nageenyi naannoo keenya yeroodhaa gara yerootti tasgabbaa, nageenyi waaraas bu'aa, uummanni hundaa olitti abbaa nagaa ta'ee hojii hojjechaa jira jechaadha. Kanaaf humnoonni tokko tokko tarkaanfii humna finxaalessaa irratti fudhatamu kan akka waan saba irratti gaggeeffametti kan kaasanii ilaalchisan jiru. Isaan kun magaala keessa ta'anii kaayyoo finxaalessaa warra deeggaran maqaa seera qabeessummaan dawoo finxaaleeyyii warra ta'anii tajaajiluu barbaadan ture waan ta'eef isaan kun seera biyyattii kabajanii socho'u garuu qaama nagaa uummataa jeequ, uummata buqqisu, ajjeesu, saamu balaaleffachuu too qabani isaaniif yeroo golgaa ta'uudhaaf yaalan hin jira. Mootummaan naannoo Oromiyaan tokkummaa sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiru cimsee hojjeta. Hundaa olitti kan hojjetu obbolummaan duudhaan obbolummaa akka dagaagu, tokkummaan biyya akka cimu jabeessee hojjeta. Kun ejjennoo keenya hin beekama.
garuu tarkaanfii humnoota finxaalessaa irratti fudhatu garuu jabeessatti itti fufaa jira. Kanaaf finxaalessi kun afaan Amaaraa isaa dubbatu, afaan Oromoo isaa dubbatu, uummata Oromoos uummata Amaaraas kan bakka hin buune waliin jireenya sabootaa fi danqaa kan ta'e waan ta'eef hojiin olaantummaa seeraa naannoo keenyaa kabachiisuu kun cimee kan itti fufu ta'a. Hundaa olitti uummanni abbaa nagaa ta'e nageenya naannoo isaa kabachiisu, mootummaa wajjiniin ta'e waamicha nagaa taasisu, hidhattoonni kanaan dura bosona turanis gara nagaatti akka deebi'an taasisuu keessatti dhiibbaa eeyyantaa uumee jira. Kana jabaannee kan itti fufnu ta'uu isaati.